sagalee akkaataa shubbisaa akkaataan uffannaa bakkeen inni itti qophaa'e wanti hundi jechaadha sadarkaa ofii kan eeggateedha haala bareedaadhaan haala namatti Hashama jaalatamtootaa fi hordoftoota Abdii Shootube jirra jirtu bakka jiraatanii bakkoon jirtanitti nageenyi koo isinaa qaqqabu jecha akkuma kana dura viidiyoo ajaa'ibsiisaa babbareedaadhaan qabadhee tiniin isinii dhiyaadhaa ture ammas viidiyoo tokko qabadhee dhufee jira viidiyoo yeroo dheeraadhaaf eegaa turre jechaadha kana eegaa turre jechuudha amma gadhiifamee jira Andu'aalam Gosaati amma Andu'aalam Gosaa yeroo ammaatti qilleensarra oolchee jira jechaadha viidiyoo kana viidiyoo kan jedhuuf dammoo react jechaadha asumaanuu jechaadha warroonni akkasuma chaayinaala kanaaf haaraya taatan gara chaayinaala kanaa dhuftan like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'a isinin jecha anamma oduu isitti guddisu amma gara viidiyootti isin dabarsa jechaadha viidiyoon kun viidiyoo akkamii jechuun keessan loolu viidiyoo kana kan waliin ilaalu ta'a viidiyoon kun viidiyoo isinitti tole jedhee abdii qabu sa'aatii takka kan guutamnedha kan gadhiifame jechaadha yeroo ammaatti sa'aatii kan guutamne jechaadha viidiyoon kun gadhiifame nama 20 wayiin kan laallame jechaadha viidiyoo bareedaa jedhee abdii qaba anis ilaallee wajjin ilaalleetuma react goone jechaadha viidiyoo kana gara viidiyootti Viewshin Entertainment irratti gadhiifame Andu'aalam Gosaati gungume jedha jechaadha mata dureen isaa gungume jedha wow ganama dhugeeffannaa oromummaa walooma seertuu seera namoomaa walooma walii gadaan galti namaa walooma sirba bareedaa sirba o'aadha sirba bareedaadha wow sagalee akkaataa shubbisaa akkaataan uffannaa bakkeen inni itti qophaa'e wanti hundi jechaadha sadarkaa ofii kan eeggateedha haala bareedaadhaan haala namatti toluudhaan qophaa'ee jira jechaadha kunis jechaadha akkuma kanaan dura viidiyoo kilippii bareedduu wayii hojjetee ture ammas santaraa yoo fakkaata kun haalli sagalee fi haalli uffannaa bakkeen itti waraabu wanti hundi jechaadha dubbatamu jechaadha sirbi kun akka naagaletti jechaadha sirbuma qabsooti jechaadha sirba haala yeroo irratti kan hojjetame jechuudha viidiyoon kun viidiyoo ajaa'ibsiisaa bareedaadha hedduu namatti tolaa jechaadha sagaltaman shimbir laga murmuri marmaru amna karratti walwalu balbeka waligalu harka ide wal sakalu arabni dugadi wan ara daldalu fera dabse mama walulu lakisi wow waan nama ajaa'ibu jechaadha aartii oromoo haala miidhagaa haala bareedaadhaan qilleensarra oolee jira babal'atee bareedee as ta'ee jira jechaadha wow Viewshin Entertainment gahee isaa taphachaa jira jechaadha sagaleen adda haalli shubbisaa haalli uffannaa
haala ammayyaadhaan qophaa'eetiin haala ammayyaatiin bareedaa ta'ee as bahee namatti tola jechuun akkanumatti hanga dhumaatti akka qophaa'ee dhumatuun abdii qabaa jechaadha. Hanga ammaatti viidiyoon kun bareedaadha. Viidiyoo kwaalitiin isaa haalaan namatti tolu tokkodha. Sagalee irraa yoo ilaalle haalli uffannaa shubbisaallee jechaadha. Wanti irraa dubbatamu hin jiru jechaadha. Yeedaloon isaa tokkoffaadha jechaadha. Muuziqaan kun muuziqaa haala yeroo irratti kan hundaa'eedha jecha qophaa'eedha. Yoo gattaa'idhaan calaalanii isiniif gala jechaadha. Wow, 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 wow. Wow, wow, haala uffannaa aadaa kan qophaa'ee jechaadha. Wow, 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 wow. Hayyee jaalatamtootaa fi kabajamtoota koo hundi keessanuu jechaadha. Muuziqaan wajjin kalaalle kanuma fakkaata jechaadha. Muuziqaa bareedaadha. Isinitti tole jedhee abdii qabaa. Muuziqaa haala yeroo irratti kan hundaa'ee jechaa qopheeffamedha. Muuziqaa bareedaadha. Hanga ammaatti kan waliin ilaalle jechaadha. Muuziqaa baay'ee bareedaadha. Yeedaloo fi haalli uffannaa sagalee wanti hundi jechaadha. Waan irraa dubbatamu kan qabu jechaadha. Hayyee hordoftoota kiyya sagantaan kiyya kaardhaaf isinii qabadhe kana fakkaataa. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa keessanuu turaa isiniin jecha osoo hin duratti warroonni yaada qabdan akkasuma yaada nuuf qabdan jechaadha. Gara koomentii keessaanis nu dubbisuu hin dandeettan jechaadha. Wantoota nu sirreeffachuu qabnu wantoota nu irratti wantoota irratti jajjabeeffamuu qabnu yoo jiraate kara koomentiitiin nu kaa'uu hin dandeettan jechaadha. Haga sagantaa biraatiin walitti deebinutti garuu nagaa keessanuu turaa isiniin jecha.